Akkam jirtu hordoftoota keenya kuni qophii gadaati. Qophii gadaa keenya irraatiin hubannoo qaban akka nu qoodaniif obbo Maammoo Gadaa istiidiyoo keenyatti affeerannee jirra. Qophii kana immoo qopheessuun kan isin faana turu an Shumii Badhaasootii ogummaa kaameraatiin Hawwii Gurmuun wajjin turte xumura qophii kanaatti nu waliin tura. Obbo Maammoo Gadaa waamicha keenya dhageessanii hordoftanii sa'aatii keessan qabatanii waan isin argamtaniif anaa dhuufsiniin jenna. Galatooma anis waan beeku dhimma aadaa Oromoo irratti yaada akka kennu naaf fedhu hojjennee fi galatooma nan jedha. Mee gadaan Oromoo biratti waa hunda jedhama sirna waa hedduu of keessaa qaba. Gadaan kun ka miseensa gadaa shananiitiin waggaa aangoo walii dabarsuudhaan Oromoon kan ittiin bulaa ture. Kanaaf mee haalumti isaan aangoo itti walii dabarsaa turanii fi tartiibumti miseensonni gadaa wal duraa duuba ittiin waliin bulaan turan kun maal fakkaatame ibsa qabaa nu godhu itti fufna. Gadaan akka namni hunduu beeku gadaan Oromoodhaa shantu jira. Shanan kun bakka bakkatti maqaa irratti garaagarummaa qabaachuu danda'anii garuu shanummaan isaa bakka hundattuu wal fakkaataadha. Naannoon amma ani beekutti Birmajii jedhanii Birmajii taanee Meelbaa jira, Meelbaatti aanee Michillee jira, Michillee taanee Duulootu jira, Duulootti aanee Roobalee jira. Akkanatti gadaa kana waggaa 8 walirraa fudhatanii gadaan waggaa 40tti deebitee ilma isaa jechaadha. Kanaaf egaa wanni gadaan niqisiifamtu keessaa tokko amma seera dimokiraasii biyya alaa kanatti namni mirgi inni qabu mirga bulchaasaa filachuuti. Mirga bulchaa kee nama si bulchu filachuuti. Mirgi amma dimokiraasiin sadarkaa addunyaa irra ga'ee garuu gadaan namni umrii isaa keessatti waggaa 8 namni Oromoo ta'e tokko aangoo akka qabaatu, aangoo akka dhadhamatu yeroo hundaa nama isa bulchutti buluu qofa oduu hin ta'in hiree bulchuutis akka argatu goote gadaan aangoon warra murtaa'eef oduu hin ta'in warra qabeenya qabuuf oduu hin ta'in warra barate yan qofaaf oduu hin ta'in ilmi Oromoo hunduu umrii isaa keessatti waggaa 8 abbaa aangoo akka ta'e aangoo dhadhamatu godhuun gadaadhaa. Nama wal qixxeessitee aangoo qooduu danda'uun isiidha. Dimokiraasii amma Oromii bulchaa isaa filatu kanaan wal bira hoggaa ilaallee gadaan caalamee argamaa jechaadha. Nama hundaaf aangoo qoodaa gizee gadaa keetii sanii ati bakka jirutti namni hunduu abbaa aangootii ulfina qabaa, dhiyaana qabaa, hawaasa irratti bakka malkaa irratti eebba irratti dursa qabaa. Bakka sirni godhamutti sirni dhiyaanni gadaa addatti jira. Warra gadaadhaa horiin isaanii horii hambaa dura dhugaa hin dhaabbatu. Haati warra abbaa gadaatis immoo bishaan illee hoggaa waraabdu hoggaa siin dhufte namni biraa kabajeet dabarsee kennee fi akka bishaan waraabbattee deebitu godhanii. Kanaafuu gadaanii ilmi namaa namni ta'ee dhalate hunduu beekaa walaalaa xiqqaa guddaa oduu hin jenne umrii isaa keessatti yeroo 8 akka mirga aangoo argatee aangoo dhadhamatu godhuun isiidha. Waan biraatirraa mirga amma warri hammayyaa dimokiraasii arganne jiru caalatti gadaan ilma namaatii kabajaa akka kennitu agarraa jechaadha. Gadaa amma sirna dimokiraasiitii jedhee uummanni hunduu dhaadhessaa jiru kana dhaloota ammaa kana haala gadaa sila falaasama isaa saniin duukaa bu'ee hubannoo qaba jechuu dandeenya. Yaa'i Oromoon gadaarraa eega jallatee gadaarraa eega fagaatee maqaaf gadaan jirti malee gadaan bulchuu eega dhiiftee Oromoon gadaatti tajaajilamuu eega dhiisee turee jira. Turuu qofa oduu hin taane ilaalchi adda addaa ilaalchi gadaa wajjin hin deemne Oromummaa wajjin hin deemne dhugaa wajjin hin deemne gidiraan adda addaa saba keenya kana keessa hiree adda addaatiin galee
Oromoo amma jiru kana ilaalcha gadaatirraa akka fagaatu taasisee jira. Kanaafuu Oromoon amma jiru kuni gadaatti deebi'ee buluudhaaf ganaa bocamuu isarra jira. Safuu gadaadhaa baratuu isarra jira. Baratuu qofa osoo hin ta'in itti jiraataniit itti shaakalaniit ilaalcha gadaadhaa san hoggaa fudhate namni ilma gadaa jennee yaamuu dandeenya. Kanaaf Oromoon garuu gadaatti deebi'uudhaaf murannoo akka qabu hin beekna. Garuu nama ilaalcha gadaa qabu, nama qulqulluu dhugaatti amanu uumuudhaaf yeroo carraaqqii baay'ee hojii baay'ee dhaloota irratti hojjetuu nu barbaachisa jechaadha. Amma iddoo adda addaatti gadaan iddoo garaagaraatti yeroo baay'ee shaakalli taasifamaa jira. Guutummaatti immoo akka dhaloonni hunduu itti hirmaatee haala gadaa kana sirna dur gadaan diriirfateen akka shaakalle immoo yookiin akka keessatti hin hirmaanne wantoonni silaa danqaadha jedhamee yaadamu faallaa gadaati jedhamee yaadamu maal fa'aa jirame. Isaan kana immoo akkamitti gadaatti akka dhaloonni deebi'uuf irratti hojjetamuu qaba. Egaa amma gadaan akka mana barnootaatti dhaloonni barataa deemu yaadamaa jira. Karoora biyyaatti deemaa jira manatti fakkaata. Garuu barnoota qofaan utuu hin ta'in ijoollumti barattu sunu sirna gadaa kana akka shaakaltu. Kun foollee ta'ee, kun immoo dabballee ta'ee, kun immoo abbaa seeraa ta'ee, abbaa gadaa ta'ee hojii bulchiinsa gadaadhaa kana ijoolleen mana barnoota keessatti piraaktisii akka gootu. Rakkina ijoollee jidduutti uumamellee ijoolleen sirna gadaatiin ta'anii murtii akka walii kennan. Murtiin gadaan namaaf nama waldhabeef murtii akkam kenniti? Akkamitti waldhabbii uumame sirna gadaatiin akkamitti ilaalama kan jedhu kana ijoolleen mana barnoota keessatti shaakaluu qabdi. Kanaaf barnoonni mana barnootaatti kennamu tiyoorii qofa oduu hin ta'in ijoolleen sirna gadaa mana barnoota keessatti piraaktisii akka godhan waldhabbii isaan jidduutti uumamee seera gadaatiin akka murtii irratti kennan keeziin tokko tokko ijoolleedhaa kennamee sirna gadaatiin akka murteessan ijoolleen immoo warra caffetaa icha warra seera gadaa beeku abboota isaanii gaafattee waan san akkamitti murteessuu akka danda'an mana barnootaa keessattuu sirna gadaatiin waliin jiraatu waliin buluun ijoolleen akkasitti walii safuu gadaa eegdee safuu Oromoo eegdee akka waliin jiraattu wanni hunduu sirna gadaa kun mana barnootaa keessatti shaakalamuu qaba, hojjetamuu qaba, hojiin agarsiifamuu qaba jedheetan amanaa. Gara biraatiin gadaan ilaalcha falaasafa Oromooti. Ilaalchi namaa jijjiiramuu qaba. As keessatti wanni bu'uura gadaadhaa ta'eetoo Oromoon hunduu beekuu qabu bu'uurri gadaadhaa dhugaatti amanuudha. Gadaa biratti wanni dhugaadhaa ol ta'e wanti tokkollee hin jiru. Namni tokko nama gadaati gadaatti bula jechuudhaaf kan nu dandeechisu haga inni dhugaa fudhatee haga inni dhugaatti bulee haga inni dhugaa cinaa dhaabbatuu danda'een nama gadaa ta'a. Kanaaf rakkinni amma addunyaa kanarratti illee jiru akka biyya keenyatti illee nu mudatu kun hunduyyuu dhugaan baduutu rakkina hundaa fida. Bakka dhugaan hin jirre nageenyi hin jiru, jaalalli hin jiru, waliigalteen hin jiru, tokkummaan hin jiru, badhaadhinni hookan immoo hormaan hin jiru, wanni hunduu badii dhugaatitu waa hundaan harkaa balleessaa jechaadha. Kanaaf nu amma gadaatti deebina hoggaa jennu waan biraa duun ta'in gara biraatiin dhugaatti deebinaa jechaadha. Oromoon immoo dhugaadhaaf waa hundaa caalaa dhugaa waaqaa. Waaqni dhugaadha jeet dhugaa waaqa wal qixxeessee ilaala. Oromoon karaa dhugaa deemuutu na baasa. Namni karaa dhugaa deeme duudhaan isaa duubni isaa hin bareeda. Hin kufu rakkoon isa mudatu karaan deemu hunduu ifa ta'aa fi qulqulluu ta'aa fi gidiraan hin jiru. Waldhabbiin hin uumamu dhugaa karaa dhugaa qabatanii hoo deemanii jaalalatu jiraata. Namni qanani'ee jiraachuu danda'a bakka dhugaan jirtu wanni hunduu hin jira wanni gaariin hunduu hin jira jedhee amana Oromoon. Kanaafuu dhugaadhaan buluu jechuun gadaadhaan buluu jechuun dhugaadhaan buluudhaa jedhamee amanama.
Kanaaf hanga dhugaa fudhachuu dandeenyanii nama gadaa taanaa jechuudha. Kana bal'inaan ibsuudhaaf Oromoo biratti wanni hunduu dhugaadhaa gadi. Fakkeenyaaf amma Oromoo oduu jenne Oromoon dhugaadhaa gadi. Oromummaan mataa isaatiif dhugaadhaa gadi. Oromiyaan dhugaadhaa gadi. Itoophiyaa osoo jennu Itoophiyaanis dhugaadhaa gadi. Itoophiyaannetii kan jedhamus dhugaadhaa gadi. Paartiin siyaasaa biyya bulchus hundi isaatu kan biyya bulchines wanni paartii jedhamee dhaabbate hunduu wanni hunduu dhugaadhaa gadi. Kuni maaliif jedhama? Biyyis kan nagaa taatu hoo dhugaa qabaatte dhugaadhaan jiraatte. Oromummaanis kan Oromoo fayyadu hoggaa dhugaan keessa jiraatte. Biyyi tunis kan biyya taatee biyya kana lammii isiitiidhaaf mijooftu taatu hoggaa dhugaadhaan bulan. Kanaafuu Oromoon waa hunda caalaa dhugaadhaaf gadaan dhugaadhaaf olaantummaa kenniti. Wanni dhugaa caalu hin jiru. Wanni dhugaadhaan walitti bu'u hunduu gadaa biratti fudhataman qabu. Paartiin keetis, bulchaan keetis, gadaan keetis, hiriyaan keetis, obboleessi keetis, abbaan keetis, gosti keetis, sabni keetis dhugaadhaan hoggaa jiraatee dhugaatu walitti fidee nagaa uuma jedhamee waan amanamuuf wanni hunduu bu'uurii dhugaadha jedhamee amanama. Amma mootummaan illee gadaan kuni madda dimokiraasii ta'uu amaneera. Waan amaneerraa ka'eeti malaan sadarkaa mana barumsaas akka barumsi kennamu murteessee dhaloonni haaraa illee barachaa kan jiru. Ammas immoo gadaan iddoo iddootti illee dhabamu iddoo tokko tokkotti jiddu galeessa kanattis miseensonni gadaa yeroo itti aangoo walii dabarsanii sirni garaagaraa qophaa'u jira. Sirnumti amma qophaa'ee ittiin aangoo walii dabru kun akkaataa kalee sirni gadaa tume saniin immoo wantoonni hanqatan achi keessatti ni calanqisiifamu. Amma haalli gadaan itti walii dabarsu namni itti muudamu kun dhibbaa dhibbaatti qulqulluudha jechuu hin dandeenyu. Wanni amma godhamaa jiru qulqullus ta'uu baatu gadumatti deebi'uudhaaf yaalii godhamaa jiru jenneetuma jajjabeechina malee hanqinni akka jiru beekamaadha. Fakkeenyaaf nama gadaa hoogganuu nama abbaa gadaa jedhamu miseessa ofiitiif filaa ummata bakka buufataa miseessa santuu abbaa gadaa godhataa akka tuulamaatitti hoggaa ilaalle abbaa gadaatu miti dur tuulamni hayyuu ja'a. Tuulamni hayyuu kana yookaan abbaa gadaa kana hangafummaadhaan walii kennaa ture. Hangafni tuulamaa jidda waan ta'eef jiddi ilma galaan hangaftichaa, galaan ilma daacii hangaftichaa, daacii ilma tuulamaa hangaftichaa. Kanaafuu akka tuulamaatiitti jiddaa ilmi jiddaa immoo kuraa. Orma kanatu hangafa as keechaa baa namni tuulama hoogganu namni abbaa gadaa yookaan akka tuulamaatitti hayyuu jedhamee yaamamu suni tuulamni aangoo kan hangafaaf kennaa. Wanni aangoon kun hangafaaf kennamuu fi sirna gadaa keessatti hangafni ulfina qabaa. Hangafummaa immoo hiriiraan argattaa. Amma bakka sirraa waan jallattee fi yeroo ammaa warri amma abbaa gadaa ta'anii lamaan dabre keessatti hangafummaa sanirraa jallattee namoonni biraa namni abalu beekumsa qaba namni jaan abalu qabeenya qaba namni jaan gadaa yaa bulchu jedhanii hangafummaa duraan deemtu sanirraa waan jijjiirameef rakkinni dhufee jira. Maaliifi namni hunduu natu aangoo argataa natu aangoo gadaa fudhataa je'eetoo gara wal dorgomuutti akka deemu taasise dubbiin kuni. Kanaaf of duratti tartiibni amma caffeen tuulamaa tumte suni caffeen tuulamaan jijjiirre ofumaaf ka'anii jijjiiran malee
Oromoon biraatis abbaa gadaa yookaan hayyuu ta'uu danda'a kan jiru caffee irraa tumamee seerri sun jijjiiramuu qaba. Amma seerri sun hin jijjiiramne utuu seerri sun hin jijjiiramin ofumaan namni beekaa ta'ee namni qabeenya qabu hunduu abbaa gadaa yaa ta'u haalli jiru dhufe durii hangaftichi sun hoggaa abbaa gadaa ta'e qabeenya akka namni sun qabeenyaan hin hir'anne rakkoon tokko tokko akkas hin muudamne miseensi gadaa isaa suni horii walitti guuree loon gahaa walitti guuree qabeenya guddaa walitti guuree abbaa gadaa sinii kenna. Yeroo ammaa kana warri abbaa gadaa jedhaman kun gadaan isaaniitis waan isaan barbaachisu walitti guurtee faasiliitii waan hundaa waan hin godhiniif waan hin mijeechiniif yeroo baay'ee namoonni kun waan adda addaa argatuudhaaf jiru isaaniitii indipendentii ta'uu hin dandeenye hirkataa ta'aniiti sababa kanaani safuu gadaatirraa waa argatuudha jedhanii gara adda addaatiin warri qabeenya qaban qabeenyatti fayyadamanii aangootti fayyadamanii waan adda addaatti fayyadamanii warra gadaa kana dogoggorsiisuu waan danda'aniif gadaan waa hundarraa bilisa ta'ee waan isa barbaachisu gadaa isaatirraa argatee seera gadaa guutee safuu gadaa guutee Oromoo hoogganuu irra jira. Kanaafuu haala amma jiru kun siriis ta'uu baatu gadaan reefu deebi'aa jirti. Warroonni amma abbaa gadaa jedhaman kun kan miseessayyuu hin qabne bakka gadaan hin jirre namni tokko ofumaa ka'eetuma ani abbaa gadaa fa'a jedhee namootni beekamaan tokko tokko kafan aadaa uffatanii bokkuu qabatanii abbaa gadaa ofiin jedhanii kun hunduu ulaagaa abbaan gadaa itti filamu saniin filamee akka hin dhufne agarraa. Yaa ta'u namni kun akkasumatti walitti dhufee iddoon gadaan itti baddeessu waan jiruuf warri ammaa abbaa gadaa jedhan kun walitti dhufanii of dura dogoggora jirullee sirreeffataa deemuun gaariidha jedhameetuma ilaalamaa jira malee amma hooggansi gadaadhaa akka itti filamu bakka hundaa akka itti filamu qulqulloomina silaa duraan gadaan qabdu saniini hojjetamaa jira jechuu hin dandeenye. Amma yeroo irreessaa fa'aa akkana waan akka waddeechaa ulee qabatanii waan deemantu jira. Inni kun akka bokkuu yookiin waddeecha garaagarummaa isaanii maali? Bakka bu'aa abbaan gadaa hundi ni qabataa yookiin namni hundi ni qabataa? Gadaa tuulamaa keessatti akka duraan beeknutti tokko kallacha addatti ni hidhatu tuulamni. Kallachi tuulamaa gadi hin ba'u mul'atu ulfaa ta'ee teechisanii kallacha addatti ni hidhatu tuulamni. Lammata immoo tuulamni malkaatti hoggaa ba'u waddeecha qabatee ba'a. Dubartii siinqee qabattee baati. Bokkuu kan jedhamu suni kan bulchaa gadaa san qofa nama tokkotu bokkuu qabata. Kookan immoo gosa gosa keessa illee hoggaa hayyuun jiraate hayyuu santu bokkuu qaba malee akka amma namni hunduu badhumaa ka'ee bokkuudha jedhee qabatee deemu kun waddeecha qabata malee tuulamni tuulama biratti waddeecha qabattee too deemtamu waddeechatu kan nama hundaatu namni fuudhee hunduu mana horate hunduu waddeecha qaba intalti heerumte siinqee qabdi Oromoon malkaattis ba'u mana isaattis sirna hoggaa godhatu waddeecha fi siinqee qabateeti kana godhata bokkuun kan abbaa bokkuu qofa ta'eeti jira malee kan amma namni hunduu bokkuu qabatee mataattis maratee addattis kallacha hidhatee oduu abbaa gadaan ta'in agarsiisu kuni seeraa miti akka tuulamaatitti waddeecha kan jiru bokkuun kan abbaa gadaa qofa. Namni dhuunfaadhaan kan qabu ayyaantummaa isaa kan ittiin ibsu dhiirri waddeecha qabaa dubartii siinqee qabdi jechaadha. Amma gosaa fi sirni gadaa Oromoo akka dhaaba manaatii fi akka dagalee hidhaniitti jabeessee kan dhaabee ta'a. Walitti dhufeenyi gosaa fi sirna gadaa kun akkamitti ibsamamee wal keessa jiramoo miseensi hunduu gosa hunda keessa jira. Kun akkamitti faayidaa akkamimmoo qabaata? Amma ka wanni kun dhaaba fi maagaraadha jedhameeti ibsamaa Oromoo saba Oromoo walitti hidhama jedhama. Oromoo keessatti gosti hunduu gadaa shananuu qaba. Fakkeenyaaf ammaa gullallee hoo jenne gosti gullalleedha. Gadaa shananuu gullallee keessa jira.
Maaliif gulleen gadaa shanan qabaatee yoo jennee amma fakkeenyaaf meelbeenyi biyya bulchoo gaa taate gullallee bulchoo taate meelbaa gullalleetitu gullallee bulchaa gaafa immoo aangoon meelbaa dabarte immoo michileenis achuma gullalluma keessa jira michiluma deebisee ammas gullallee bulcha jechuudha. Kanaafuu gadaa shanuu waan qabuufi awwaata gadaan jijjiiramtuuni gullallee keessa namni gadaa bulchu achuma keessa ba'aa jechaadha. Kuni gadaadha. Gara biraatiin namni Oromoo ta'ee gosa adda addaa keessa jiraatee saba adda addaa naannoo adda addaa keessa jiraatee gadaadhaan tokko ta'uu danda'a. Kun jechuun maalidhaa? Gara tokkoon hoo karaa gosaa garaa dhaloota deemne gosaa walitti hidhama. Gosa kee barbaaddaa jechaadha hoggaa dhimmi gosaa dhufe. Hoggaa dhimmi gadaa dhufe gosa keetii miti kan barbaaddu nama miseensa kee ta'e san bakka fe'ee si haa jiraatu dhimmi kee walitti si hidhaa jechaadha. Dhimma san wajjiniin waa'ee gadaadhaa hojjettaa itti gaafatama waliin qabdaa waan gadaan tolchillee itti galateeffamtaa waan gadaan balleechillee waliin yakkamtaa. Kanaafuu mirga gadaa sanii eeguufis dirqama gadaa sanii ba'uufis namni amma gadaa michillee ta'e bakka hundaa hoo jiraate Oromoon bakka hundaa jiraatu gosa hunda keessaa jiraatu michillummaa walitti fidee tokko goote jechaadha. Akka gadaatitti tokko ta'a hoomoo gosatti deebi'e immoo gara gosaatiin immoo gosa ofiitti deebi'a. Hoo dhimmi gadaa dhufe dhimma gosaa utuu hin ta'in dhimma gadaatiitu walitti fidee tokko godha jechaadha. Kanaaf namni gosaan addaan ba'e gadaadhaa walitti dhufeetti walitti hidhamaa jechaadha. Tokkummaa qabaataa jechaadha. Kanaaf bakka gosti addaan baafte Oromoon gosaan dhalootaan addaan ba'e san immoo gadaan fiddee walitti hiitee miseensi michillee hundi isaatu miseensi roobalee hundi isaa bakka hundaa jiru jaaloo waliin jedhameet akka amma jaal abalu jedhan kun achirraa dhufe warri amma paartii tokko keessa jiru kun jaal abalu jedhanii yaaman kuni warra qabsoo keessatti illee yaaman kuni jaalli kun achirraa dhufe. Jaal jechuuni warra gadaa tokko keessa jiru warra gadaa tokko waliin deemsisu warra itti gaafatama tokko qabu warra gadaa walitti hiite santu jaala jedhamee yaamamaa jechuudha. Gadaa keessatti warra walqeequ yookiin waliin qoosutu jira yeroo baay'een argaa. Waliin qoosan kun yookiin walqeequun kun haala kamiin dhufuu danda'e? Sirni gadaa kun dimokiraasawaadha. Hoo jedhamu ciminni garaagarummaarraa uumamaa. Gadaan gadaa qeequ jechuun walaansaa jedhanii warra gadaa walii kennuu fi warra gadaa walirraa fudhatu jechaadha. Amma meelbeenyi gadaa birmajiirraa fudhataa michilleedhaaf kennaa jarri kun lachuu walaansaa isaatii jechaadha. Warra walqeeqan warra wadheegan dadhabina meelbeenyi qabu dirqama oromummaadhaa dirqama gadaan qabdu hoggaa isaan ba'uu dadhaban warra amma gadaa isaanirraa fudhatu kan warra walaansaa ta'e kanatu duuba isaanii deemee waan isaan jallisan hundaa ummatatti saaxilee balleechaa isaanii ummanni akka seenatti itti gaafatamaa akka ta'u taasisaa jechaadha. Kanaaf ati gadaa ta'e qabattee hoggaa deemtu itti gaafatama gadaa ta'etti qabdaa jechaadha. Waan gadaa ta'eetiif amma Oromoon hoo lolullee hoo Oromoodhaa waa tokko godhullee dirqama gadaa qabatee deema. Hoo dirqama san ba'uu baate immoo gadaasaa santu itti arrafama gadaasaa santu itti gaafatama. Waan gaarii soggaa hojjete immoo gadaa saniin dhaaddata. Meelbaa jedhee dhaaddata. Ani meelbaa jedhee dhaaddata. Ani roobaleedha ani birmajiidha jedhee dhaaddata. Gadaa isaatiin dhaaddata. Hoo waan jabaa hojjete. Gadaa saniin boona gadaa saniin dhaaddata. Kanaafuu itti gaafatama gadaa qabaa jechaadha. Yeroo baay'ee wareegama fudhachuudhaaf dirqama oromummaa bahuudhaaf itti gaafatama mataa ofii qofa osoo hin taane itti gaafatama gadaa isaatis qabee waan deemu itti gaafatama dachaa qabee deema. Kanaafuu maqaa gadaa isaatiifis dirqama oromummaan irraa eegdu kana hin baa jechuudha. Akkasitti deema. Amma Oromoo biratti
gadaan takkuma yaa iddoo adda addaatti haalli ittiin aangoo walii dabarsan garaagarummaa qabaatu malee yookiin marsaan bulchiinsa maqaalee isaanii garaagarummaa haa qabaatu malee gadaan Oromoo biratti takka sirni gadaas tokko jenneerra. Mee tokkummaa sirna gadaa kana akka wal ta'u yookiin tokko ta'ee itti fufu yookiin immoo dhaloota dhufu kanaaf illee sirraa'ee afaan tokko garaagarummaa malee akka deemu gochuudhaaf akkamitti itti deemamuu qaba mootummaarraayis hawaasaarraayis manguddoota abbootii gadaa jennu kanarraayis maaltu eegamuu qaba. Garaagarummaan uumamaan lafa waan jirtu sirni gadaa wanni tokko wanti ittiin beekamu haala qabatamaa lafa jiru seera uumamaa fudhatuudhaan beekama gadaani. Kanaafuu autonomii kenne gadaani hogguma duraatu odaa shanantu jira. Odaa shanan kun caffee mataa ofii qaba. Seera ofii baafataa. Seera ofiitiin bula. Maaliifi akkuma bal'ina Oromootitti haalli garaagarummaadhaa waan jiruuf hunduu seera naannoo isaatii tolu isa jireenya hawaasa saniitiin wal qabate irratti hundaa'etti seera ofii tumata. Amma kuni garaagarummaan jaan seerri gadaa maal jaa? Hoo biyya Booranaa dhatte seera Booranaatiitti bulta. Hoo biyya Tuulamaa dhufte seera Tuulamaatitti bulta. Lakki kiyya malee hin ta'uu hin jettu. Akkuma namni tokko hoggaa biyya biraatii ka'ee biyya biraa deeme ala soo ba'e seera biyya sanii fudhatee aadaa biyya sanii kabajee bulusanii Oromoon tokko hoggaa sochii bakka tokkotti godhe seera naannoo sanii caffeen naannoo sanii baafattetti Tuulama hoo ta'e seera caffeen Tuulamaa tumtetu jira seera kanatti bulaa. Booran hoo dhaqe seera Booranaatitti bulaa. Kuni kiyyatu caala santu caalaa oduun ta'in hunduu seerri caffeen suni saba kiyyaaf ta'a naannoo kiyyaaf wal fakkaata jedhee baafate seera isaa fuunee kabanyee ittiin jiraachuu qabna jechaadha. Kun immoo akka waliigalaatitti amma akka seerri federaalaa jira. Amma seerri federaalaa seera bu'uuraa hin jiraa. Naannoon immoo haala seera federaalaa saniin faallachineen seera ofii haala qabatamaa aadaa ofiitiin eeggatee seera tumata jechaadha. Akkuma sani Oromoonis seera gadaa waliigalaa akka federaalaa sanitti waliin tumatee qabaachuu qaba. San booda immoo Boorannis caffee ofiitiin haala qabatamaa naannoo isaatiin akka isaa ta'utti immoo caffeen Booranaa kan Tuulamaa hunduu immoo waan adda ta'e hoo qabaatte kuni garaagarummaa jedhamee ta'uu yaadamuu hin danda'u. Garaagarummaan aadaan namaa nyaanni namaatu namni baddaa fi gammoojjiidhaanuu garaagarummaa qabaa. Uffanni namaatu garaagarummaa qabaa. Nyaanni namaatu garaagarummaa qabaa. Dhugiitiin namaatu garaagarummaa qabaa. Kanaaf haala hawaasa saniitiin wal qabateetti seerri hoggaa ba'u jireenya hawaasa saniitiin wal fakkaata. Kanaaf Oromoo jidduutti haalli jireenya bakkeen garaagarummaa itti qabu baddaa gammoojjiinis haa ta'u sababa adda addaatiinis haa ta'u waan garaagarummaan jiraachuu danda'uuf garaagarummaa sana irratti hundaa'ee hunduu seera ofii baafatuu qaba jeetan amanaa. Seera san immoo hunduu biyya sanoo dhaqe seera sanitti buluun dirqama akka tanaan duratti baratames kanumatu ta'a. Akka waliigalaatitti immoo akkuma federaalaa sanitti immoo seera bu'uuraa gubbaarratti immoo Oromoon seera tokko waliin seera gadaadhaa kan bu'uuraa tokko waliin qabaachuu qaba malee hundumaa hanqnee autonomii Oromoon naannoo irratti qabu kana haala ofiitiin aadaa ofiitiin waan adda addaa qaburraatti hundaa'ee godhatuun kabajamuu qaba jechaadha. Amma fakkeenyaaf iduu eebbuma fuutee amma akki Karrayyuun itti eebbisuu addaa akki Booran itti eebbisuu addaa akka Tuulamni itti eebbisuu addaa kun hunduu kuni badee akka tokkotti goona jechuu hin qabu. Karrayyuunis akkuma duraan eebbifattu yaa eebbifatu. Boorannis akkuma duraan eebbifatu yaa eebbifatu. Tuulamnis akkuma duraan eebbifattu yaa eebbifatu. Maaliif kuni badee kuni ta'uu qabna waan jechuu hin qabneef waan tanaan dura jiru san kabanyee kabajuunis immoo waan rakkina hin qabneef hunduu haala naannoo isaa kabajee raawwatee akka waliigalaatitti immoo seera federaalaa kan tokko isa godhu waan bu'uura ta'e gubbaarratti waliigaluun isaa barbaachisaadha jeetan amana. Sirni gadaa ka
seerota baay'ees ni tuma seera uumaa seera namaatiif ta'u waa baay'ee tumeera. Seera tumu kana yeroo baay'ee caffee godaanniit halkan tumamaa jedhama. Maaliif halkan tumuun barbaachise akka sirna gadaatti yookiin lallabni kennamuuf? Egaa wanni gadaa kun baay'ee gadi fagoodha. Abboonni gadaa tuni wanni sidinku seera addunyaanii warri barate warri qaroome irra hin gahin tumte kana ayyaantummaadhaan tumanii amma seerri gadaa halkani wanni lallabamuuf tokko namni halkan guyyaa caala halkan waa dhaggeeffatuu danda'a. Sagaleen illee halkan dhagaamti. Lammata immoo halkan ijji ta'e bitaa mirga waan hin laalleef waan namni dubbatu san caqafachuu dandeecha. Hoo guyyaa ta'ee wanni tokko tokko gamana dhugaa dabru ijji namaa gara waan deemtuuf waan harkifamtuuf qalbiin namaa tasgabbaa'uu waan hin dandeenyeef godhame jeetan yaada. Kan biraa immoo akkuma namoonni keessattuu warri waa barreechan warri aartistiidhaa kun beekanitti kireetiviitiin namaa gizee sammuu namaa tasgabbaa'ee waa dhaga'uullee danda'u, waa uumuullee danda'u, waa barreechuullee danda'u, waa dubbatuullee danda'u halkan keessatti jedhamee xamanamaa. Kanaafuu namni ammaa warri waa barreechan yeroo baay'ee halkan ka'anii barruun halkan barreessituu fi guyyaa barreessitu qixxeedhaa miti. Gizee namni tasgabbaa'ee waan hunduu saayilantii ta'e san keessatti sammuun namaa waan adda addaas uumuu danda'a, caqasuus danda'a jedhamee xamanamaa. Gara biraatiin immoo gara ayyaantummaatiin Oromoon maleekan waaqatilleen gizeen namatti dhiyaattee namallee jajjabeessituu halkanii halkan waggaa ta'e namni ayyaantummaan namaatis ayyaantummaan inni qabu sunis guyyaa caalaa hin ida'aa. Kana jechuufu namichi barsiisu sunillee qaroomin isaa ayyaantummaan isaa gizeen inni itti cimu halkanii kan dhaga'uufis immoo gizeen inni waa hundaa yaada biraas irraa bilisa ta'ee waan san qulqullumaan dhaggeeffatuu danda'u halkan jedhamee waan amanameef kun ta'e jeeta yaada. Amma yeroo baay'eedha iddoo jaarsummaa faatti deemee argeera. Nama wal dhabee yoo araarsan maal jedhu inni jidduu taa'u halangee qabatee murtii faa kenna. Dhugaa waaqa lafaa kennee abbaa dhugaatii kennee kaan immoo waan balleecheef akka balleecha isaatii waatti mura. Amma mana murtii yoo deemne abbaa halangaa kan jennu isa murtii kennu osoo hin ta'in kan biraati. Kun sila sirna gadaatiin wal faalleessamu akkam meeshaa ibsa xiqqoo dubbatan. Amma halangee jechuun Oromoo biratti mallattoo murtiiti. Mallattoo haqaati. Nama halangee harkaa qabutu murtii kennaa jechaadha. Oromoon seera hootumu halangee qabatee seeratumaa murtii hoo kennu halangee qabatee murtii kennaa. Silaayi nama murtii kennutu abbaa halangaa jedhamuu qaba maleedha. Namichi murtii gaafatu abbaa halangaa jedhamuu qabu asirratti waan gadaarraa xiqqoo jaallatee natti fakkaata. Kanaaf lammata immoo wanni as keessatti ibsuu barbaadu Oromoo biratti mallattoon haqaa halangeedha. Amma warra addunyaa kana biratti hoggaa laallu madaalli jedhamu yookaan miizaana waan jedhamu kana walqixxummaa isaa agarsiisa. Oromoo biratti immoo walqixxummaa namaa kan agarsiisu halangee gurra lamaati. Halangeen gurri lamaa sun gurri ishii lamaanuu qixxeedha. Kun immoo walqixxummaa ilmi namaa seera fuulduratti qabu agarsiisa. Kanaaf Oromoon namni dhabeetii alagaa irraa faranjii irraa fudhata. Oromoon amma mallattoo walqixxummaadhaa halangee qaba. Halangeen mallattoo murtiiti. Gurri lamaan isiidhaa walqixxeedha. Sun immoo mallattoo haqni nama hundaafuu walqixxee ta'uu ittiin ibsan jechaadha. Kanaafuu kan haala kanaan of dura kaa Oromoon fooyyeffatee mallattoo isaa mallattoo haqaa halangee utuu godhatee caalatti aadaa Oromoodhaa eenyummaalummaa Oromoo ibsee tayyaadha. Amma mootummaanis dhaloonni akka baratuuf caasaa
barnootaa keessatti gadaa diriirseera. Kan ammoo akka itti fufiinsa qabaatu yookiin immoo hawaasa keessattis shaakaliinsi akka itti fufu gochuudhaaf manguddoota akka keessanii kanarraayis warra mootummaatis wanti itti dabalee jajjabeessuu qabaata yoo jiraate asumaan akka kaastan barbaadetanii. Amma wanni rakkisaa ta'u gadaani nama gadaa keessa jiraatetu ilaalcha gadaa qabaatetu gadaa sanuu barsiisuu danda'a qaba. Egaa tarii dhaloon ammaa kun gadaa seenaadhaan barachuu danda'a. Warrumti barsiisu kunu hagamii seera gadaatitti itti jiraatanii muuxannoo qabanii gahaa qaban jennee murteessuu nama dhibaa. Kanaafuu wanni godhamuu qabu barsiiftonni mana barnootaa keessatti barsiisan kun gara guddaa manguddoo Oromoo, jaarsota Oromoo kan seera gadaa kana bulan, kan seera kana beekan, kan safuu kana beekan ofitti dhiyeechanii mana barnootaa keessatti gorsaa godhatanii jaarsonni warra barsiisu kana gorsan yaada kennaniif uumamuu qaban, jiraachuu qaban. Akkuma amma kun mana murtii aadaa jedhanii godhan kanatti immoo mana barnootaa keessattis warri aadaa kana beeku, warri safuu kana beeku, warri waan kana beeku qofa osoo hin ta'in itti jiraatee safuu kana sirriitti hubatee gorsaa ta'ee mana barnootaa keessatti namoonni akkanaa kun yaamamanii barbaadamanii barsiistota ammaa warroota ammayyaa ijoollee barsiisan kana akka gorsaa ta'anii cinaa dhaabbatanii gargaarsa godhanii fuduu godhamee gaarii natti fakkaata. Egaa hubannoo gadaa irratti qabdan hawaasaa fi dhaloota haaraa dhufan kanaaf qooduudhaaf as istuudiyoo keenyatti argamtanii akkatti haala kanaan ibsa waan nu kennitanii fi guddaa isin galateeffanna. Hayyee hordoftoota keenya egaa sirni gadaa waan hedduu of keessaa qaba. Qophuma kana qofaan waan baay'ee dubbannee fixuu kan dandeenyu miti. Sirni gadaa marsaa bulchiinsaa misoota gadaatii qabee seeronni sirna gadaa keessatti jiranis baay'eetu jira. Amma immoo Maammoo Gadaa wajjin yaada waliigalaa gadaa keessatti jiru irratti kaafnee kan mari'anne kanumaan xumurraa kana qopheessuudhaan kan isin faana ture ani Shumii Badhaasootii ogeettiin kaameraa keenya Hawwii Gurmuu turte torban sagantaa biraatiin yookiin qophii biraatiin hanga wal agarrutti lafa nagaa fi fayyaa nagaa argadhaa.